Yesus maal jettee amantaa akkamitti ilaaltaa Yesus naan jette. Ani waan hin siin jedhee si deebise. Yesus nama, Yesus ergamaadha, karaa Waaqayyoo barsiisa. Maal hin jedhu? Hin jedhu nama hin jedhu. Nama hin jedhu namtichi. Asirraa si kannu? Namtichi Iisatti. Namtichi Iisaa. Si kannu? Ati okay. Amma ani akkamitti amantaa nan jedha dakhi ragaa nan gaafanet. Ani Yesus nama ergama jee nama waan biraatiin Yesus. Ragaa asirraa hin si kanna. Ati maal jettee amanta Yesus asirraa? Nama hin jedhu. Maal jettee amantaa saree jettee amantaa? Yesus waaqa har'as borus. Okay, gobas na dhaggeeffadhu jedhan akka jedhe. Ani Yesus ani nama kan jiru siif hin kanna. Yoo Yesus ani gartee waaqa kan jiru naa kannite gooftaan si fudhadha. Atoo Islaamummaa ni fudhatta yoo kan nama ani nama jedhu si kanne. Hin jedhu. Hin jedhu abadan dhiiraa miti dhiirte akkasii miti. Okay, ani ati jedhin. Okay, na dhaggeeffadhu. Hayya ati jedhin ani gooftaan fudhadha. Yesus ani waaqa kan jiru naa kannite wangeela keetirraa ani fudhadha gooftaa Yesus waaqa jedhee gus. Yes. Amach biratti give me the verse. Ani infuratinati. Ani ira ifit amanetin wangila kay dubise ifit amanetin Yesus akka waaqan ta'in yo ati Yesus kan waaqa ani waaqan jiru nakanit ani gooftaa Yesus waaqa jedhetin sifrad. Ati yo dhiirataati sira eenin furadha yo sirra nakanit Yesus nama kan jiru ani nama kan jiru yo nakanit ni furadha sira itti amanta. Kanaafu wangelatin amanto. Ani wangela kaytitti beeketin sigafadde asirra Yesus waaqa ani waaqa kan jiru nakanit ana gooftaa jedhe Yesus fudhata. Bakka dubbis. Dhibba fudha Yesus waaqa arras borus waaqa. Ragaa naa kan afaan indaleed OBN irra jiru fidi ragaa. Lolummi hin ta'u barbeettanii ku deebisini. Ragaa malee gunaa seetu. Ati okay wangeela kee kana ni dhugoomsa moo dhugoomsitu? Inni dhugoomsa dhibbaan dhibbatti. Yesus Kiristoos ani ilma namaatii jedhu ni fudhattamoo hin gatta. Akkasi reessa baasaa deemu bakkana. Dubartii rakkee fi rakkatee deemu. Wallahi milike darbe lafaan. Ani kanatti feet amaneetiin jedha mee kiristaanummaan dhufee Yesus ani waaqa jedhu natti hafidu. Ani Yesus bakka waaqa ilma namaa namicha bakka jedhanii hunda isinii gagguura kanatti. Waan rakkanne jedhana. So wangeeluma keessa kana yoo fudhattan seenaa isin obse gaafa wangeela nu harka dhiiftanii miliixan. Gaafa quraana keenya guyyaa tokko isinitti hin bannu nuti hin barbaannu kaayyanne kanaan isin rukunna malee wallahi. Kanaan nama ani uma gochuun danda'u abbaan na caaloo ani ilma namaati ani ilma maariyaami gara abbaa kooti mana abbaa kooti mana isaati mana Iyesuus mana takka qabu Iyesuus goojjoo keessa rafuun qabu biyya lafaarratti aan dhufa kana yaa na fayyadu la betta abu betta Wara qoyaame obsi San deebisa. ayya Dhiifama. Yesus isiniif maali? Iyesuus nuuf ergamaadha ilma maariyaami karaa Waaqayyoo barsiisa ergamaadha waan biraa waa takka nama hanqasuun. Nama moo ergamaadha? Nama ergama. Nama ta'ee akkami ergama gaaffii kana tokko keessa na. Wangeela keetii jedha wangeela keenii fudhatta. Nama ka maaliif Waaqayyoon ergamarraa Waaqayyoon ergamoota malaa'ikaarraa ergata namarraa Yesuus raajiidhallee ammallee raajiidhaasi ergamaasi namaasi